Ana fi haati manaa kiyya gaafa ga'e itti fayyadamaa. Bunni kiiloon 200 galee waan ta'eef bara dhufu maskaramii irraa buna hin binnu jechuudha. Maaliif asumaa manaa nyaanna, avokaadoos asumaa cirannee nyaanna. Kanaaf immoo isiniinis hin geenyaa waan qaba. Oromoo walii qoodaa mire. Oromoo qooduu kana qaba waan ta'eef gahee qooduu qaba. Walii qoodnaa isin jennaa viidiyoo keenya kana laaltanii bira darbuu dantaan sheer koppiliitti godhaa isin jennaa. Isin jaalannaa viidiyoo biraatiin akka walitti deebinu gaafa baadiyyaa deemu viidiyoo biraa viidiyoo sadaa jette wayii. Amma sa'aatiin kun sa'aatii asmaraa faca'ee warri baadiyyaa yaadattan. Baadiyyaa siinaa yaadachiisa rakkoon qabu. Warri baadiyyaatti dhalatanii. Innaa akkasas siin jira kana fakkaata. Kanaaf waan baay'ee namatti toludha. Inni kun immoo akkuma tana durallee isinitti agarsiisan ture avokaadoodha. Avokaadoon akka carraa ta'ee kinu firee abaaboo godhachaa jira. Firee godhachuutti deemaa jira. Inni kun kan argitan kun as keessaa kun firee isaati jechuudha. Abaaboo buufachaa jira. Abaaboo godhachaa jira. Innaa ifama namatu iddoodhaan na dubbiseetiin jalaa kute viidiyoo inni kun jechuudha. Inni as keessatti argitan kun wanti jechuudha. Sirriitti mul'achaa jira bakka harkiyyatu kaaru kun inni kun as keessa jiru kun ababaa godhateera. Ababaa godhachuu jechuun immoo gara minaanitti deema jechuudha. Isa kana jechuudha kun asirra jira. Inuu laal kanatti mul'ata. Kunniinis kan asirra jiru kunniin kunoo asirrattis godhachaa jira. Inni kunis as keessattis kunoo ababaa as keessattis ababaa godhachaa jira kun mul'achaa jira. Kun minaan godhachuu jechuudha avokaadoodha. Kunoo akkuma argitan kan masaataa asirra asirratti asirrattis gara kanarratti ta'ee jira jechuudha hinoo mul'ata. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Maaliif yeroo tokko waan tokko hojjettee wanni ati hojjettu sun gaarii sii ta'e sitti tola si gammachiisa. Inni kun immoo buna hin beektu mire warri buna mana keessatti gibbii keessatti dhaabbachaa turtan warri akka carraa taatanii warri biyya ormaa jirtanii gaafa dhuftan hin dhugdan. Bunni kun gara muka sadiitti ture. Muka sadeen keessaa tokko buuseera. Inni kun immoo ganaadha. Kinoo asirratti osoo ballee ta'e ilaaluu dandeechan beektan waan ta'eef. Kinoo buna firee isaati kunoo caalaa kunoo buna fireen beektanii miree buna firee bunaa kinoo argaa jirtumi kinoo firee bunaati kun jechuudha. Kinoo fakkeenyaaf kun amma firee bunaati. Yoo osoo ballee jettan ilaaluu dandeessanii firee bunaati kinoo as keessas jira. Kinoo laalaa. Firee bunaati. Amma laal sirriitti reefu godhachaa jira garuu sirriitti godhatee hin qixxeeffanne kinoo akkana kanaatti irra jira jechuudha. Kinoo asirras laala oon soba jechuudha. Firee bunaati. Kinoo firee bunaati jechuudha kun. Gara firee afuriitti jira. Muka afurii dhaabee. Kinoo hin sobeemii sobnee miree warri buna akkaataatti dhaabdan mana keessanitti kanaan dura buna guurtanii turtan hojii beektan hin beektu jechuudha. Yoo sobatee dhugaate kanatti hin buusu bunni jechuu dandeessu. Avokaadoon tokko immoo kana kan sanitti dura sanitti agarsiisuun isa kana ture. Garanaa kanaan immoo tokko immoo kun bakka jira. Kunis gara firee godhachuutti deemaa jira. So maal isin jechuu barbaade naa jajaa yookaan immoo waan kana isinitti agarsiisee isin akkana jejjaniif osoo hin taane bakka jechuun inni bunni tokko immoo as keessa jira. Iddoo kana jira. Kana keessa jechuudha. Kana mul'ata baala mukaa beekuu dandeessa. Kun immoo kunis amma asitti xiqqoo akka carraa ta'etti bunni kun irratti bakki kun walitti jalaa yabbatee xiqqoo sirriitti laqaq jechuu didee amma muka kana egaa roobni roobaa jira waan ta'eef jalaan muraa innis gara wanni itti deemaa jira. Inni tokko immoo gara olaanuu kanaan jira. Kanaaf gaafa bunni kun ga'ee akka carraa taatanii warroonni biyya arabaa jirtan gaafa galtanitti naannoo maskaramiititti gaafa galtanitti guuressinee egaa guuressinee innaa hojjumaan fayyadamna hojjumaan naa jechuudha. Oromoon buna koottaa buna dhugaadha malee koottaa nyaata nyaannaa waliin jedhu waan ta'eef koottaa buna isinii danfifnaa jedhaa miree. So kanaafuu hojjumaan fayyadamnaa jechuudha waan jiru hundumaa. Isin immoo viidiyoo keenya kana sheer koppiliitti duuti gochuu hin dagatinaa. Viidiyoo keenya kana garaa keessan sheer nu godhaadha. Waliin daddabarsaa nu guddisaa isin jenna. Baay'ee isin jaalanna baay'ee isin galatoomfannaa dhugaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabaja. Namoonni baay'een viidiyoo keenya kana laaltanii dhiisoo osoo hin taane baay'ee tokko haga maatiitti namoonni nu ilaalaa jirtan guddaa galatooma. Dhugaa waaqayyoo baay'ee isin jaalanna isin kabanya. Yaa'u guddaa isin galatoomfannu maaliif namoonni akka carraa ta'anii viidiyoon isaanii ilaalamuuf didee nama arrabsaa jiran illee jiru. Nan argaa yeroo baay'ee nan laala. Viidiyoo kana ilaaluu diddanii jedhee namni nama arrabsu jira. Garuu immoo nuti nama arrabsu maaliif namni ittiin tolu
kun hojiidha. Fakkeenyaaf ijoolleen biyya arabaa jirtan mana ormaa keessa jirtu mana haadhaaf abbaa keessanii jirtan waan ta'eef sa'aatii isinitti tolee sa'aatiin qabdanii sa'aatuma yeroo argatan sanitti ilaaltanii hiriyoota keessaniif daddabarsitanii namni kun haa guddatu namni kun illee akka keenyatti haa guddatu jettanii warroonni yaadaa jirtan guddaa galatooma dhugaa waaqayyo isin jaalanna baay'ee isinii jecha. Yoo yaa jenne kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu nagaa jirtanii nageessi keechin badhaadha akkam jirtanii fayyaan nageenyi jireenyi walmaa turtiin fayyaadhaami nutis nagaa jirra isinis baga nagaa fayyaa taatan yeroo isaa kana nagaadhaan eegdan isin jira jiruun akkami oolmaa turtii bultiin fayyaadha miti nutis nagaa jirra. Har'a akka carraa ta'ee yeroo darbe keessa viidiyoo waan gabaabduu isin hojjedheen ture bal'oo wajjin isin hojjennee ture waa'ee maaliif irratti waa'ee asheeta boqqoolloo fi baaqelaa irratti isin hojjennee ture yeroo san keessatti baaqelaan kun reefu faca'ee boqqoolloo wajjin boqqoolloonis qumatiin isaa hagana dheerateera. Amma maaliif hin dhufe seetan waan biraatiif hin dhufne waa wayii qofa bichaaf hin dhufe innis maalidha baaqelaa namni nyaachuu barbaadan jirtu asheenni baaqelaa namni isin dharraase yookaan namni garaadhaa qabdan akka carraa taatanii dubartoonni asheeta baaqelaa dharraatanii garaadhaa qabdan soba kan hin qabne minaan godhateera laala isinitti mul'achuu danda'a waan ta'eef minaan isaa laala minaan godhateera laala minaan qaba jechuudha hundi isaatu kunniin hundi isaatu minaan qaba minaan irratti ta'ee jira jechuudha kun kan macha keessa hin argitanii jigee xiqqoo ishii yabbate roobatu itti hannoo jedhee minaan ture argaa jirtu isin mul'ataami innaa isa kana immoo wajjin nyaannaa jenneeti nuti kan facaafne kophaa keenya nyaannu maaliif minaan dura ga'e kaa balgiinoo dura geechee abbuma nama hundaaf qiqqicanii bira huccumaa qiqqicanii addaa wajjin nyaanna jenneeti akka yaada keenyatti isinmee akkam jirtani fayyaa jirtani warri biyya keessa jirtan rakkoon qabdanii maaliif gabaadhaas bitattanii nyaattu akka carraa ta'an ijoollee biyya ormaa jiru kanatu nama rara maaliif hin argatani baay'inaan jechuudha hin argamu kunooti jechuudha baaqelaan isaa garuu isin dharraasisuuf miti akkana fakkaata jechuudha isin dharraasisuuf miti dharraasisuuf atarri immoo abaaborra jira keessa jira jechuudha atarrisi kanaaf kaasuun dharraasisuuf yoo kan jettan illee isin dharraasisuuf miti maaliif isin dharraasisuuf osoo hin taane wajjumaan nyaanna kan maaliif sa'aatii nama faca'u kun sa'aatii amma alaa beeqalle minaamin irree faca'aa jira hin beektu warri hundi keenyaayyuu maangaa qonnaan bulaati fakkeenyaaf nama hagaa yoo ta'e namni abbaan ijoolleen hojjetaa mootummaas ta'e abbaan isaanii maatii qonnaan bulaatirraa dhalata. Kanaaf waa'een qonnaa akkamitti baaqelaan sa'aatii kana faca'ee haga nagaa sobaa kan bara darbeeti jechuu dandeessan. Kuni kan baranaatis tana durallee isinitti agarsiisaa ture xiqqishuudha yoo sarreef lafaayaati garuu amma qumatiin isaa hagana dheerateera kun argitaniirtu hageen dheeratu laala kun keessan dhaabadhaa kun biqilaa hagana dheeratu hin argitanii haga dheeratu laala minaan qaba kunis xiqqoo ishii lafti kosii taateeti ol ooftee baay'ee sirriitti hin qabne qabee jira garuu akkas guddaa sanitti haga beeqala birraadhaa sanitti maaragaan hin qabne kun yaaduma bareedumaaf yookaan immoo iyyuu akkuma iddoo keessa haga teenyuuf waan kana jedheetu yookaan waan dabre naa akkasii isin jira isin nageenyi keessan akkam fayyaa keessanii miti nutis nagaa jirra isinis baga nagaa fayyaa taatanii yeroo isaa kana nagaadhaan eegdan isin jira akkami warri biyya keessa jirtan warri biyya alaa jirtanis jireenyi maal fakkaata jiruun keessanuu fayyaadhaa miti nutis nagaa fayyaa jirra baga waaqayyo. Bye bye Ji. Bye bye Ji. Bye bye bye. Bye bye. Ciao 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 ciao. Ciao ciao sin jaalanna. Dhaanillee kanaaf viidiyoo keenya kana daraa keessan share nu gochuun dagatinaayi. Waan biraatillee immoo dhaabaan jira waan ta'eef iddoon qofforamee jira kun kan akka paappee dhaabuuf bakka kanatti paappaa dhaabuu fi iddoo kanattis paappaa dhaabuu fi boodhoo qofforiitiin jira jechuudha kun jira. Kanaaf kun amma gidduun kun keessi kaaree 250 mana dhumeera bootaan hin jiru waan ta'eef silaa wanti nyaatamuu qabu wanti firaafireen itti fayyadamuu qabu waan baay'eetu hojjetamuu danda'a. Kanaaf iddoo waan hin jirreef kaayaa'u immoo lafa bal'aa baranne waan bal'aa hojjechuufi